Farne wajji. Ara ta'u. Alu waan sagizee uf. Wallahi. Ara ta'u. Awu warra ni bishaan. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Awu namni bishaan harkarra jedhee afaan lulluqqata. Fincaani. Awu wallahi Oromooti. Awu Oromooti lajisaa taatee dhufte wallahi garaa na dhukkube. Warabbul kaaba. Naan jettee yeroo hunda na gorsiti anatu hin dhageenye malee anatu bira taree si jaalatee jaalalli kan keenya keessan marge malee. Isheen barwaa waan biraaf miti obboleettii haadha kiyyaati. Taadhaa maaliif akka akkan sin jaalanneef jetteeti yeroo hunda waa'ee makan kee badaa natti himti. Saaliyaa argaa jirtaa wanni saaliyaa dhugaadhaa wanni kun. Yeroo hunda akkan si jaaladhu biyya takka haasofteen beektu akkan si jibbu. Qabumarraa an faamilii kiyya guutuu biloog godheen saaliyaa kan nama naafan biloog hin godhin taa'aa jira. Lubbuu koo ofirraa biloog godhe addunyaa tana irra jechuudha. Anaaf si bichaa taanee akka jiraannu fedhaan nama biraan fedhu. Yaa waan hafi akkanumatti wal keessa godhan mana kana hin cufiin akkanumatti wal keessa godhannee bullaa bakka nama rartee iyyuu. Yaan nama tokkoon feenu addunyaa tana irratti dhugaatiin jedha. Maaliif jennaan namni kan addaan nama baasu malee kan nama diigu malee akka adda baanu fedhu malee ka waliin nu ijaaraa jiru hin jiru beekta. Laa inni nama jiru tokko nama jiru faar. Amma ibiroo shaxaadhaa madheen ganda jechuudha. Ani maccaan jaaladha jennaaniin akkanallee jettee mucaa sana akkanallee jettee naan jedhu. Guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa yoo xiqqaate guyyaa sadii waliin taphannee natu wannan sun hin jiraa mitiire carraama ta'ee tokkuma carraa ta'ee namni baay'een na jala jedha yeroo isa waliin taphadhu ani waan jedhaan inni immoo aaramee keessa galaa namni kiyya immoo inni irra keessa jirullee tuqatee gas seenee daara godhee deema akka carraa ta'ee guyyaa tokko naa labuuk jedhin jennaan mira keessa galee kamata kannaan jettanii na lolee naa arrabsee zimmetti dhufee dhumannaan hin jedheeni. Naa labuuk jechuun bari waan badaadhaa miti lakkaan amma akka naannoo kennaatitti jechuudha arsiititti. Naa labuuk jechuun abaaramaadha jechuudha na fakkaate ati abaaramteerta. Abbaan kan kee abaaramaa jechuudha natti fakkaata akkanaan jedheen gaddammoo noormaalii taanee waliin qaban. Na'aal jechuun fakkeenyaaf ati jechuudha akka arsiititti jechuudha. Afa arabii faboorraa arsiiti immoo. Akkasii nakaanoti fakkeenyaaf na'aal jechuun afaan arabiffaa kun fakkeenyaaf akka jimmaatitti illee akka arsiititti illee gizee hiikamuun jira miti akka wallaggaatitti illee jechuudha. Yaa jechuun Itoophiyaa keessa arabiffii eessa jira kamitti? Fakkeenyaaf amma arabiffaanii keef gizee jedhan afaan Itoophiyaa afaan keenyatti gizee hiikamu akkam naga jirtaa jechuudha miti deema. Akkasiin jedha akkas akka fakkeenya saniiti jechuudha. Yaa saaliyaa adda waan fi walii gallee wal fuunannee walii galle maal jettaa? Saaliyaa waan irratti nagarsitoo hin qabda waan ofirraa godhu jaarsa qabdi naan jettatee garuu dogongoreen sana isheen jaallata. Akkasiin jedhu. Haati fata jaarsa qabdi irraa godhu yoo siin jette ati narraa gortaa? Maaliifin sirraa goramaa nama raadhe moo nama dhagaa? Kanaaf. Garuu isheen barree bulitti haadhaatiif bulitti haadha kiyyaate waan taateef xiqqooshees ta'ullee kabajaafis ta'ullee nan dhagaa yoo ta'e waan attimti nan dhaggeeffadha. Isin bilookii godhaa lafaa ta'etti bilook na gootaati. Laa bilook isin godhu garuu yoo isheen immoo waan ta'e wayii natti himte malee ragaa walii yoo waan ta'e wayii natti agarsiiste bilook isin godhu akkanumatti hin silaala malee. Rakkoon qabu.
Ani yoo ati duute iyyuu nama heerumuu miti nama dhaabatee hafu malee. Keessana edda hangan yoon fuudhe iyyuu hanganaadha mana kiyya sana irraa dhalchi gadhiisee ani mana nama akkasii kan akkamittan jibbee biraa deemaree waan of kottu kaamuu wal fuuna. Nama ati mee gizee yaaddu nama abbaa manaa kiyya abbaa ilmootiyyaati. Kaayyoo kootiif naa ta'a jedhanii fuudhan tokko namni akkamitti gaafa inni du'e deemee ka biraa fuudha. Imimmaan nuyyuu booyeen fixanne akkamitti fuudha jettee yaadda. Akkamitti heerumittee yaadda. Ati jaallattee boossee imimmaan si booyeen beeka akka ishee qabooniyya sanitti. A'uuzu billaa. Maraadheen beekasiin jedha qoyimee suuraa sii kaayaa ragaa wajjiin laafta. Screenshot jedhanii eeggadha. Eegalaas dhugaa itti bakka dhiise. Maraadheen beekasiin jedha bar jaalalaaf jedhee. Arra waan ta'e wayii irra turte saniifuu namni baay'een asirraa hin danda'a waan irra turte sun waan tokko akkuma qabatamaatti waan tokko waan ta'eefi jarri sunneen warri irra turte sunni screenshot godhatanii borii immoo natti bohaartiin jiranii si gadhiifatanii. Ani beektaa miti ani dhiirummaan ani tiktokii kanarraa qalbiitti akkan jaaladhee fi onneet akkan jaaladhee hojii jiraate si tokkicha. Taa waliin akkanumaan kijibdi malee. Mee namni tokkichi haati faatee na jaalatteeti si jaaladhe naan jette jedhu haadha namni akkamii. Haadha faatee. Ati jaalfadiila waliin tapha fanii tiktokan irratti ta'uuf moo isa dhugaa wal jaallatu turtanii yeroo isaatti? Yoo sanii inni na jaalate ana immoo qalbiin si bira na jirti mireen beektaati. Sanummaa nan beeka. Yoo achuma bakka ani obboleessa kiyyaa ani faniidhaaf si wajjin haasayaa jira malee. Nama bira qalbiin teena jirti. An cubbuu dalaguun fedhu. Ani waan badduu dalaguun fedhu rabbiin borurraa na gaafata waan ta'eef jedheeniiti. Achuma dhiisuma dhugaa jiru itti himee. Maqaa innillee booda eenyuun naan jennaani. Suuraa kan kee tiktokii kan kee sarchi godhee itti mul'isee kun mucaa kanaan baay'een jaaladha. Nama kabajaa qabu dubartiidhaaf kabajaa qaba. Ammas nama waan an jedhee godhu jedheeti. Waa hunda itti himee jennaan bakka rabbii waliif isinaa dhiisu waliif isinaa qoodu naan jedhe. Idillee jechuudha. Kaayyoo reefan argaa rabaa koomentaan sila ciisaan ture. Kaayyoo maal gootaas jalaa. Ati dhagahin ati kaayyoo kanallee na jaalatee isa garuu jaaladhee dhiqqoo waa'ee jaalalaa itti haasa'ee. Achi hidhattee Idiligo nan du'e waan barana achi deemtee. Laga kaasitti maalubbuu. Yoo sana tiktokii kanarra hin jirtu atamma gad dhuftee waggaa tokkoo miti. Kaayyoo achi dura wal beennaa waliin haasofnee jechuudha jaalala kana waliin qaqqaadhee bakka akka kan kee kana jaalala kennuu hin beeku. Akka kan kee kanatti bakka miira jaalalaatiin namatti haasa'u. Achuma bakka kan ittuma dhiise basse. Ati booyaan dhaguudhaaf malee jaalalaaf hin taatu jedhaniitu addaa taatti hime. Garuu amma yoonni bareedduu koo waan ofii koo haadha faaxee koo lubbuu koo yoonni siin jedhe irraan taqabbalta amma sa'aatii kanatti. A'uuzu billaahi. Amma yoo warraani. Yoo si yaadadhee si waliin haasa'ee ka'ee maqaa isaa kana gallaalu jechuudha. Qaanuma ashaangulliitii wayii waan akkasii wayii bakka ijoollee xixiqqoo hin jiraa miti. Akkasuma fakkaata. Ay, Kaayyoo si awwaalte.
Awwaan bakka asiin duuba iyyuu dhiirri jirtu natti hin fakkaatu bar maal akka ta'e hin beekanii. Sila maaliin na tutte qoy. Qoy amma anifate yoo wal fuuneessitti tolaa. A'uuzu billaahi. Bakka itti galii jiraadhu naan jette jiraadha. Isuma dhugaa. Yaa. Ate amma jiruu kee keessatti nama umriin si caalu moo nama umriin siin gadi qammastee ilaaluu barbaadda? Anoo osoo silaa anama fakkeenyaaf waggaa 23 kaleessa seenee jechuudha. Ayyee. Amma silaa iddoo ijoollee waggaa 15 14 akkas qammasee bakka injiraami wal fuunee natti tola. Kun ammaa gudeeduudha kan wal fuudhu miti. Jechuun dhiirri yeroo kamiinuyyuu hin tuffatamtu ni beektaa miti. Yaa jechuun qammastee ilaaluuf immoo itti heerumuuf waggaa 13-14. Noo maal qaqammasee ilaalumaa shiroo wayii ta'e immoo onnoo wayii ta'e qaqammasee ilaalutti immoo heerumuudhaaf malee. Maal akkas tanaan immoo yoo akkasii kana kaawwitu ta'e hin bareedda das namatti yeroo haasoftu namatti toltaa. Garuu immoo mudhii gadi baay'ee tokko furdatta waan ta'eef. Mudhii gadi barama waan dhiironni barbaadanii barama fakkeenyaaf mudhii gadi furdachuu wantoota akkasii san dhiironni ni jaalatanii. Saniifituu mudhii gadi furdifatte jechuudha. Yaa inni hojjechiisee baran malee dura qadhuu ture bara. Bakka amma immoo ofirraa baasisi. Noo waan bahu miti bara. Waan bahu miti kun ni hojjechiifama. Kaayroomatti moo akka Doktor Mubaarakitu achi laxxanii Turkii. Turkii miti laa biyya nu jirru kana qirincaafiin isaa jira. Dhiirri sin hojjisiifataa moo shamarra? Dhiirri jira natti fakkaata. An osoo baga rabbi shamarra hin godhin malee osoo shamarra ta'ee fatiyaadhuma bira naqee irraa bitadha malee waan qoricha waa'ee doktoraa sana hin taphadhu ani fatiyaa bira dhaqeen dabbaatti bitadha. Maaltu itti nageessa? Fatiyaan bar 4G gurgurtii bar. Yaa ta'ullee haga tokkollee fayyadaa baar kan si ofirraa baastee gatuu dandeetta garuu kan doktoraa kana hin jabaata. Amala akka doktoraa suni zalaalamaa gatii jiraattu si hojii jiraata. Kafatii sun jechuudha. Guyyaa ittiin ooltee halkan jechuudha gisee jiraa miti jaarsa kan kee hojii mana keessa teettu waan bakka hin jiraa miti xafaxafamte wayii fakkaataa jechuudha. Kafatii yaa bakka si salphisaa barsuun. Ishee nama dubbise guddaadha isatti godhattee deemti. Kun faayatti garamu. Icciitii fatiyaa si himu. Dhiisi yookaan bakka waan argamatti dhiisi. Dhiisu wayya dhiisi. Kan kee sunis bar namatti tolaba orjinaala. Yaa orjinaala. Silaa saaliyaan hidhiini hojjechiifatte jechaadha gaa dhugaadha. Lakki walla saaliyaan akka obboleetti haati bar saaliyaan baay'ee bareeddiin argite hin beektu argite garuu mana see keessatti illee si argee nan beeka. Yaa argee jira hidhii garuu nu hojjechiifte jechaadha gahe. Kanaan dura ani beeku bar waggaa yeroo biyya turree dhiinsee tokko baay'ee gurraacha amma garuu baay'ee tokko diddiimatee raanu shakkee bar. Hidhii qofa hojjisiifannaa hidhii qofa hojjisiifatu mudhii gadis hojjisiifachuun oollee bar. Mudhii gadi bare isii guyyaa takka ol kaatee mudhii isii guyyaa takka kaatee dhaabattu argiteef taati. Yeroo biyya turre sana arge kaa amma yeroo tiktokuma ta'ee naan agarre maleessa. Amma mudhii gadi mitiiti marmaa gadi lukkishii mala inuma qabdi garuu.
Argeen beeku tiktokii kanarratti. Hidhii garuu ni hojjechiifatte jechaadha. Birrii guddaadhaan hojjechiifameedhaan hidhichi. Hidhiin kan ishee kan keencaa kan kee tokko baay'ee bareedaa baaru waamati warqee kana gorortu wayina fakkaataa baranaan. Yaa isinis amma gadda amma gisee laalee jedhu akka wayii kana hojjechiifte bakka hin jiraa miti. Luuccee goote mucuk goote. Yaa hin hojjechiifame. Isheenis turkii dhaquun oollee fakkaata. Anammati wanni ati narraa jibbitu wayiin jira turkiin naqaanis kee. Asi jammar turkiin natti dhiyoo jira. Dhaqeetti hojjisiifadha. Wallahi biyya nyaadhu siin jedhaa jirti. No turkii ilaala atama bakka masirraa jibbamu tokko kan qabdu wanti hundi kan kee maashaallaadha. Akka namni jettee waan akka rifeensa hin qabdaa. Rifeensa mataa moo rifeensa? Borchi hin qabduun. Xawulaa jettu garaan kan kun xawulaa baar. Borchi hin qabduun. Homaa takka. Yaas. Akka bareeda. Daldala ati jechuun waan sirreessitu hin qabu. Tokko kaleessa ati qaruuraa biiraa fakkaata naan jettee na mirgeessa na galchitee na jalaa baddee baar. Qaruuraa biiraa? Qaruuraa biiraa fakkaata naan jette. Asiin gisee qaruuraa biiraa jechuun hin beektamu qaruuraan biiraa ni bareeda bar. Yaa ta'ulli. Amma ati harar biiraa fakka jedhamu fa'aa argitee jirtaati. Laa. Namni dubartiin gisee qaruuraa biiraa fakkaata gisee dubartiin siin jettee ammas xuuxoo fakkaata gisee dubartiin siin jettee bakka ni bareeda jechuudha ati miira keessan galiin ishee. Ati warra akkasii kan jaallattaa jechuudha. Yaa. Natti tolta dasna jetta. Amma ati anuma mirgeessa na galchuuf immoo suma dhugaa jetta. Dhugaa rabbii siin jedha dhugaa waaqayyo. Yaa eessumee dhagaa hirtaa waan ofii jedhaa hirta eessumee kiyya kanan gaafadha eessumee dhagaa hirta moo akkam. Isiin nama adda nu baasuudhaaf halkaniin guyyaa hojjetaa jiru bar. Maa waan ta'e wayisi ga'e. Yeroo hundaa bakka duriyyeedha. Dubartoota hedduu janaa. Laal waan jettu laal argitee dhagayaa hin jiru. Gisee addaan nu baasaartii. Mucaa tokkotu jira beektaa mucaan akka hin jaaladhu wayitiitu jira. Akkuma obboleessaatiin jaaladhaani mucaa san baay'een jaaladhaani baay'een adannaqaani mucaa san jechuudha. Akkazaa mucaan sun baay'ee mucaa amala qabeessa. Maal gootii mucaa san keessa dhattee wal janaajjantee bakka sittiin heerumaa an singiliidha jetteen. Ani garuu isiin Suudii keessatti akka daa'ima takka qabdu ni beeka beektaa. Daa'ima takka qabdi garuu daa'imti abbaa bira jirti. Mucayyoo takka ta'isii wajjin jiraattu na hima jechuudha. Ati waan kana icciitii godhi sila dhagayaa jirti laata? No dhagaan jirtu nageessu see waan akkasii. Itti ni minash. Itti nama rakkoon qaba. Hin jirtu yoo as jala tarte hamba. Waan jirti garuu waan dhageetti natti hin fakkaatu. Madaamii bira jira sagalee keenya saayilentii gootee zimmitti suuraa keenya kana daawwataa jirti. No barisiin madaamii biranti hojjettu bar. Maal bira hojjetti? Biiroo hojjetti? Jaarsi Ameerikaa jira isa tuyyuu waan kilaamna irraa kan fala. Jaarsa qabdi edaan adhursite jechuudha. Jaarsa qabdi isheen? Ati dubartiin amma yeroo ammaa yoo haadha faateetiin alaa dubartiin singilii yookaan kophaa jiraattu ni jirti jettee yaaddaati. Ana mallee singiliidha maal waan an argine
Eessumee waan an argine waan jinachuu barbaadan an jetti baa yeroman ga'ee jira baa naan jetti yeroo hunda akka naan jetti bar so'aal tokko naan jetti dhiisteettan barbaadaa yeroo hunda naan jetti jennaan waan isheeti ta'u wayii dhabee man dhumanii gaafa rabbi jedhanii yeroo abshir maa eessume jedhaniin adabadhe taara. Ati dubartiin gisee hidhii hojjechiifteetiin jettu singiliidha sitti fakkaataati. Jechuun hidhii hojjisiifattee dhiinsee kun fufurdatee dhiira ofitti yaamuu danda'a barqansee kun haphiidha. Ukkoo kana jedhaa biraniin. Hidhiin akkasii haaphatee jennaan rakkoodha. Amma anifate yoom wal fuuname. Osoo keessaa marii annee natti tola beektaa lakkoofsa keenyaa ergitee jira keessaatiin osoo haasofnee baay'ee natti tola marii osoo goonee waan kana gadi fageenya. Gaduma qonnee gadi fageessine moo? Eegaa jechuun saaliyaa waan asi barreessaa jiru sallaalee siin jetti maal siin jette sila? Saaliyaa natti miti nama biraa irratti gadi qabdee barree argitee miti bakka inni jiru jetti nama biraatti nama ta'e wayii irratti gadi qabdee barreessiti. Maal jechuudha akkas jechuu? Ani waan beeku. Ati kana dura fuuteertaa? Nama fuudhe nan fakkaadha gaafa tana laaltu. Okey jaartii yoo qabdaa jechuun jaalallee. Lakkiin qabu. Singiliidha isaa? Singilii keessaayyuu laaxxeedha. Ishii jaaladhe bakka. Waan ati jettee godhuuf waan ati jettee raawwachuudhaaf qophiidhaanis. Daayimendiin hin jiraa? Maalinni daayimendii? Daayimendiin beektu? Maalinni? Takkaa heerumteeti. Kun olaaliin sobiin kaasiin jedha laalkaayyoo. Hin sobin ka. Maanni kaayyoo dhiisitti daarnan diigiin ani waan ofii wajjin jaarsaaf jaartii taanii jirra. Ati takkaa hin heerumne? Maal jechuu kaayyoo fuudhee jaartii qabamoo maal inni? Yaa rabbii kiyya onnee kan koo abbaa kootiin Kaayyootti daarna diddanii muutti sirraa qabadha kalaas kaayyoo. baay'ee qaba jaartii. Qamiyooti qabadha. Hin booyin. Kaayyoo hojii keenya adda kaayyoo leeshti daarna diigdaa. Mootiin qabateen kaafadheen jira. Maalin si godhe kaayyoo? Akka waan ofitti bareeddu nagarreeti ganama kana faa yeroo sin raggattu nama marartu yeroo sin nama raggattu nama marartu. Ay daleeko. Nama Aiskiriimii manatti namni kayaa isaanii. Ilaali akkasii ilaali hidhiin ishee xiqqoo tokko inni furdisa malee inni hidhii xiqqoo kana keessatti qabeen xuuxa. Kaayyoon tidaarin nu diguu fi kaafadhumuuti irra. Tidaarin nu diguu fi baar kaayyoon siif hin galu seen. Namni yoo waan jedhee barreesse mira keessa galtaate. Wayyoo. Kaayyoo buskuta kanaa wajji walitti nannaquu heddeetiin mira keessa galtii ba'a akka nuuf anifate hiriyyaa ta'an hin beekti. Eenyuun argee kee magaalleen argee kee jiituun argee kee saaliyaan silmaanii jirti kaayyoon ba'an deebi'a antitti daarnan digiin kan rabbiin sodaadhu. Maal kun muytiin jala qabachiiste baar. Iddiliiko baay'ee qabanaan jette ani eenyuun qaba kaayyoo sinna fuusisee.
Waan ofii satamma takka qalaalii kanatti ilaaltu borga nama mira keessa galtee haala jijjiirratti siragatti baar. Haadha faatee mootirraa kaase moo biiroo jirta? Jaarsi eessa argatte? Ana jaarsi ishee ana. Jaarsi haadha faatee ana wal baraa jaarsa haadha faatee naan jedhaa. Haadha faatee footoo jijjiiru isa mammaa irratti deebisiiti yookaan viidiyoo bahiiti yookaan sirba jaalala nagaa abbasiiti mira keessa gaggallee ammoo waan kaayyoo walitti nu naqeessan daganna. Let's go. Ilaala eessumi kiyyallee jala teessee na eegaarti baar. Meeja isaan ilaala bakka isheen jirtu nagayaa. Meeja isheen ilaala bakka isheen jirtu nagayaa. As bahimee yaadamtee iyyuu dhugaa rabbii takkasii footoo irra godhatu warran si arge guyyaa hunda giraawundi si godhatu takkasii argeen beeku warran si arge maal jechuudha. Guyyaa hunda viidiyoodhuma kana baate teessa. Osoo jaarsa keessa bira jiru kanattiin jaarsa kee mararsiifattaa nama biraadha kun kalaas shakkeeyyuu nama biraadha. Okay. Hangaan sirraa ba'ee deemutti ati mootirraan kaafattu jechuudha. Naaf galee bakka. Bu'aa ooltee